السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت هردفتو تشانالي يوتيوبي غرمي اي سي تي باللايك شير gochuun haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufnerraa akkaataa itti deeskitoop aayikanoota warra asirra jiran kana baay'ee saayiziin jaraadha xixiqqaa ta'e kana akkaataa itti gurguddisuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Nu waliin haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii isiniin jenna. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan deeskitooppii keenya irratti yeroo appiin yookiin immoo dookumentoonni adda addaa akkasuma aayikanoonni asirra jiran kun yeroo jarri baay'ee xixiqqaatanii nama rakkisan ni agarra. Sirreessuun isaa garuu baay'ee salphaadha. Namoota keenya garuu hedduu isaanii immoo baay'ee rakkisa. Asuma irratti deeskitooppiinuma kana irratti bakka duwwaa kana irratti yeroo tokko raayit kilik godhattu. Erga raayit kilik godhattanii booda asumarra view kan jedhu kana argaa jirtu. Asumarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Erga gadi tuqannee booda large icons, medium icons, small icons kan jedhu gosa sadiitu jira asirra. Small icons jechuun iconii xixiqqoodhaan akkasii kaa'uuf kan godhamee jirudha jechuudha. Kanaafuu kan akka kana xixiqqaateef small iconii irra sababa jiruuf jechuudha. Kanaaf medium iconii yoo godhanne yookiin immoo giddu galeessa kan kanarra guddatu baay'ee gurguddatee nama hin jibbisiifne jechuudha. Large iconii jechuun immoo baay'ee kan gurguddatee daangaa darbu jechuudha. Inni immoo xiqqoo fuula iskiriinii isaa guutee namatti hin tolu jechuudha. Kanaafuu deeskitoop iconii irra kaa'anna. Akkas goone yeroo kaan xiqqoosee ni gurguddata jechuudha. Amma kun sirriitti ni mul'ata. Isa silaa caala isa giddu galeessaa kana wayyaa jechuudha. Tolesh yeroo tokko namoonni tokko yeroo hojjetan keessatti iconoonni isaanii kun baay'ee gurguddatanii namoota rakkisu. Osoo akkatti godhan hin beekin sirreessuudhaaf illee baay'ee mudataanii baay'ee rakkisaanii. Kanaaf rakkoo akkasii kana yeroo uumamu immoo bakkuma kana dhuftanii akkaataan itti ta'uu danda'u isin osoo hin beekin isin akkatti ta'a waan ta'eef bakkuma ammaa raayit kilik goonee view kana large icon irra yeroo keenya akka inni ta'u ni ilaalla. Large icon irra gaafa keenya immoo akkasitti baay'ee gurguddataa jechuudha. Baay'ee gurguddataa. Asirraa fooldarii deeskitooppii keessan irra jiru yoo baay'ee ta'e takka xixiqqoo ormasiitu fuula isaa guutee bakka waa keessan dhabdu jechuudha. Kanaaf yeroo inni akkas ta'e isin jalaa gurguddatu immoo asuma irratti bakka kana irratti raayit kilik gochuudhaan view kan jedhu kana tuqxanii medium icon isa jedhu kana irratti yeroo tokko tuqattu akkasitti. Haala kanaan isa giddu galeessaa irratti akkasitti keessu jechuudha. Inni itti aanu ni lammaffaa wama icanoota kanaa wajjin wal qabatee jiru. Icanoonni keessan alfaabeetiidhaan akka inni taa'u yoo barbaaddan tartiiba qubeetiin akka taa'u yoo barbaaddan asuma irratti yeroo tokko raayit kilik godhattu. Erga raayit kilik gootanii booda asirra dhuftanii sort by kan jedhu kana jira jechuudha. Sort by gosa afurtu jira. Inni kun tartiiba maqaatiin kaa'u, tartiiba saayizii guddina daataa jiraatiin kaa'u, gosa isaaniitiin kaa'uu fi guyyaa jarri hojjetamaniin kaa'uu jedha. Kanaaf tartiiba qubeetiin kaa'uu yoo barbaanne garuu neem isa jedhuun keenya jechuudha. Neem isa jedhu yeroo keenya akkasitti jalqabarraa xumurarra kaa'ee jechuudha. Ammas irra deebisnee alfaabeetii neemii filannaa jechuudha. Amma yoo ilaaltan irraan gadeerraa qubee arraa kaasee tartiibaan akkasitti tartiibessee nuuf kaa'a jechuudha. Haala kanaan wantoota fuula deeskitooppii keenya irra jiru daataa tartiiba qabsiisuu ni dandeenya jechuudha. Akkasitti fayyadamuu ni dandeessu. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa gabaabinaan kana fakkaata. Sagantaa keenya itti dhufuun waan addaa isiniif qabannee dhufna. Wantoota teekinooloojii fi kompiitara wal qabatan baay'ee isaa isin barsiisuu deemna waan ta'eef like, share godhaatii hamilee waan nu jajjabeessuuf hamilee nu jajjabeessaa nu waliin ta'a nu hordofaa isiniin jenna. Aga sagantaa itti aanutti galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.